assignment isaanii galchan booda asirratti illee dhufanii haga nu ibsuu danda'u waliin nu ibsitan bareeda hagalatoomanii jechuudha beekte toopikuma akka toopikattuu nu filachuu isaaniitiif qabxii qabxii biratti saallee sarkaa deemaa jirti. Saallee sarkaa deemaa jirti. Mee waa'ee G7 dhiyoo kana teessoo ta'anii turanii ajandaan Itoophiyaa achirratti illee ka'ee ture. G7 mee waa'ee Itoophiyaadhaa konsernii isaanii maalirraa haasa'aa jiran hedduu dhimma Itoophiyaa keessa illee irraa haasa'anii jiranii waan gaafa Afrikaa illee waa'ee ji'oopolitiksii illee haga tokko kaasanii akka hundattuu Itoophiyaa waan maqaa gaariin dhoomte natti fakkaatu G7 mee G7 gaafii sadii bikkoota kannaa deebisi yeroo siisaa madda tokko maaltu achirratti haasa'ame lammaffaa murtii akkam dabarsanii sadaffaa qaamota beeytee akka G7 kana ignore godhuu ni dandeessi Itoophiyaa kan afford ni gooti biyyoota beeytee torban jajjaboo kana waan isaan recommendation isaanii kan Itoophiyaan overlook godhuu ni dandeessi. Okay. Gaafii sadii gaafattee jettee maala isaanii murtii maaliidhaa fi Itoophiyaan ignore godhuu dandeetti ka jette kanneen. Saniin duratti game akkuma riippoortii sun baheenii Somaaliin kondaan goote jette riippoortii sana. Sigalee itti gammaduu dhabde. Gaafa kaan ammoo bultee Somaalilaandiin illee kondaan goote jette. Sadaffaa ammoo Itoophiyaan illee kondaan goote. Bakka namnummaan gammadu tokko jiru waa'ee Afrikaa kanarra beektan martinuu mana boo'ichaati bakka. Silaa beekta Somaaliin yoo kondaan gootu Somaalilaandiin gammaduu qabdi. Yookiin Somaalilaandiin yoo gammadde Itoophiyaan illee silaa waliin gammaduu qaban. So it shows you that it is it's much complicated jechuudhaani. Waalaman bareedee dhiyeenya kana game especially agar lola Gaazaa irratti deemaa jiru kana keessatti tokko humna Ameerikaan argee jedhe. Engadda UN Security Council keessatti Ameerikaan gatii abstain gootee fi immediate ceasefire akka dhaabbatu Gaazaa addunyaa walii galtee jette. Garuu achiisan gootee Israa'el malaattee jennaan Ameerikaan homaan jijjiiramuu jettee kun hadhoo homaan jijjiiramne. Nobody can do. So hunni America waaqa gaditti otoo waaqni namaaf kasalaatan jiraatanii addunyaan sila America salaatti because effectively American yoo kufaate addunyaan dhageette jette. It's just as simple as that fact jechuudha. Lammata irratti waan nan baree jedhe ammoo there is really we are going through historical time. Lola addunyaa lammataa irraa jalqabee relatively cold warriin waggaa 35 addaa dhume jalqabee addunyaan kaam taatee jirti superpower Bosni tokko as jira abbaani addunyaan martuu walii galte amma olaaltee jette the rise of China biyyoota jiddugaleessa akka UAE tanni technology wanna gaasa fayyadamanii and then put really he's trying to empire Russia ka duusan deebisuu barbaade jedhe garbaachoon addunyaa lammataa dhume eega jedhee walii galee jedhe so maal simulaa addunyaan sun hangama camu jirtu hangam namni mirga namaa dhibamaa jira more than ever jechuudha. Biyyuma keessa jiru kana keessa laali jedhe ijoollee mana barumsaa ijoollee jiruushi ka ta'anii Palestiniif dhaabbatanii gatii jala Palestiniif dhaabbatteef ijoollee manjuu tanniin kijibaan antaasamatik jedhaniitiin miidhaa guddaa irra gahaa jira jechuudha. Bitaa laali mirga laali Eurooppiyoo laaltee jette baqattootaan dhiqamtee there's so much violence addunyaa kana so there are these two scenarios mataa keenya keessatti qaqqabachuu qabnu jechuudha. So marii kana rakkoo kana keessatti biyyoottan torban sun statement san baasan jechuudha. Jeeqamiinsa yeroo leadership power in America questionii keessa galaa jiru akkuma beektu breaking umteetiin doolaara kan kuffisuu fi warri garanaa kudhaa jiruun agartee jedha warri garanaa kun ammoo warri akka Chaayinaa kun ammoo gara akka nama mirga namaaf dubbatu tokko doolaartee jettee immoo dhimma hin qaban mirgi namaa baddee Itoophiyaa keessatti they have no interest so suni akka Oromootti akka dubaraatitti it is that best interest Itoophiyaadhaa fi biyyootuma kamiyyuu the breaking ka jiruun goote jechuun wanni break godhanii is all political jechuudha. So we are rakkoo Itoophiyaa rakkoo Somaalee walitti olaallu kontekstiin kun mataa keenya keessaa baduun qabu hangame biyyoon addunyaatu jeeqamiinsa keessa jiru waan jirtuuf jechuudha. So
wanni guddaan otoo jiru still issue Itoophiyaatiif Somaalee obviously Somaaleen gaafattee jirti irratti mari'atanii. Marii san keessatti duriin beektaa Oromoof Somaaleen obboleeyya jenneetiin harkadhaa sirbaa gulle nama keenya ija keessaa baasanii nama keenya qalqalanii jedhanii ani garaan nacitee jedhe jechuudha. Eenyuufiyyuu diinni keenya eenyu miti diinni kee firri keenya hin jiru. Oromoon akkuma bira hattuu qabaa, qaltuu qabaa, ajjeestuu qabaa, kashlabbee qabaa. Kanaafiyyuu it is a win for Ethiopia jedhee ilaalee jedha. For the fact that sovereignty biyya tokkoo hangas tuqxee jechuun is a win. Garuu obviously Itoophiyaa win godhee celebrate gochuu hin dandeettu. Rightfully sun ammoo aarii biraa uumuu jedha jechuudha. Somalilandiidhaa fi anyway analysis biraa keessa gala. So decision irratti haasamuun is a big deal. Decision obviously I think I see it as a win for Ethiopia more. Compare laali waan tokko ila gamni win yoo jennu beekta it's completely winning miti. Anatumoo ati 49 argattee 50 argattee jedha I'm a winner. Single garuu waluma qixa argannee jenne jechuudha. So that relativity asirratti haasaa jira jechuudha. Because Somaliin wanni kana gaafate jara legitimacy sovereignty jara ka gaafii keessa galee jara Itoophiyaan yeroo kana keessatti ambaasii baas jedhanii ambaasii baasuu diddee seera cabsitee jirti in a way some morality no cabsitee jirti seera garii beekta akka warqaa irra jirra ka seera beekantu jira waan akkana gootee jirti. So it is a win for Ethiopia jedhee ilaalee jedha waan jira seeranti baasanii relatively of course Ethiopian otoo barbaade dubbatu iyyuu akka assignment isaanii galchan booda asirratti illee dhufanii waaga nu ibsuu danda'a yoo waliin nu ibsitan bareeda hagala toomanii jechuu yaa beekte tooppikumaa akka tooppikattuu nu filachuu isaaniitiif. Qabxii biratti saallee si harkaa deemaa jirti. Saallee sarkaa deemaa jirti. Mee waa'ee G7 dhiyoo kana teessoo ta'anii turanii ajandaan Itoophiyaa achirratti illee ka'ee ture. G7 mee waa'ee Itoophiyaadhaa konsernii isaanii maalirraa haasa'aa jiran hedduu dhimma Itoophiyaa keessa illee irraa haasa'anii jiranii waan gaafa Afrikaa illee waa'ee ji'oopolitiksii illee haga tokko kaasanii akka hundattuu Itoophiyaa waan maqaa gaariin dhoomte natti fakkaatu G7 mee G7 gaafii sadii bikkoota kannaa deebisi yeroo siisaa malla tokko maaltu achirratti haasa'ame lammaffaa murtee akkam dabarsanii sadaffaa qaamota beeytee akka G7 kana ignore godhuu dandeessi Itoophiyaa kan afford ni gooti biyyoota beeytee torban jajjaboo kana waan isaan recommendation isaanii kana Itoophiyaan overlook godhuu dandeessi. Okay. Gaafii sadii gaafattee jettee maala isaanii murtii maaliidhaa fi Itoophiyaan ignore godhuu dandeetti ka jette kanneen. Saniin duratti game akkuma riippoortii sun baheen Somaaleen kondaan goote jette riippoortii sana. Sigalee itti gammaduu dhabde. Gaafa ammoo bultee Somaalilaandiin illee kondaan goote jette. Sadaffaa ammoo Itoophiyaan illee kondaan goote. Bakka namnummaan gammadu tokko hin jiru waa'ee Afrikaa kana irratti beektan martinuu mana boo'ichaati bakka. Silaa beekta Somaaleen kondaan goote Somaalilaandiin gammaduu qabdi. Yookiin Somaalilaandiin gammadde Itoophiyaan illee sila waliin gammaduu qaban. So it shows you that it is it's much complicated jechuudhaani. Waalaman bareedee dhiyeenya kana game especially agar lola Gaazaa irratti deemaa jiru kana keessatti tokko humna Ameerikaan argee jedhe. Engadda UN Security Council keessatti Ameerikaan gatii abstain gootee fi immediate ceasefire akka dhaabbatu Gaazaa addunyaa walii galtee jette. Garuu achiisan gootee Israa'el malaattee jennaan Ameerikaan homaan jijjiiramuu jettee kun hadhoomaan jijjiiramne. Nobody can do. So humni America waaqa gaditti otoo waaqni namaaf kasalaatan jiraatanii addunyaan sila America salaatti because effectively America yoo kufaate addunyaan dhageette jette. It's just as simple as that fact jechuudha. Lammata irratti waan nan baree jedhe ammoo there is really we are going through historical time. Organola addunyaa lammataa irraa jalqabee relatively cold war waggaa 35 addaa dhume jalqabee addunyaan
kaam taatee jirti super power boosni tokko as jira abbaani addunyaa martuu walii galte amma olaaltee jette the rise of China biyyoota jiddugaleessaa akka UAE tanni technology wanna gaasa fayyadamanii and then